ስለዚህ ለነሱ ሰጣቸዋለሁ እነሱ ሄደው በሚያጠነ ዙሮ በማጣራበት መንገድ እኔ ስትለምልሰው ለማንንም ይሁን ለሰላምም ይሁን ለአዋም ይሁን ለአረቦችም ይሁን ለማንንም ይሁን ስጥ ያልኩን ነገር ኦሪጂናሉን ትሰጣለህ እኔ በማጣራበት መንገድ አጣራለሁ እዚህ ጋር አሁን በዚህ አጋጣሚ ሰላም እዛናት ማለት ነው ለኔ ብላ እየተንገላታ ይገሳቲፍ ዲገሙጫይ አማሞ አንዩ ቪዲዮ ሰነ ከሰት ይደግፈደን ቱሪ ሚስቴም አይደለችም ልጆቼም አይደሉም ብለሃል ሄድና አስመምርና ና ጀቴኒ ቱርቱ ጀቹዳ ሃዳ መና ኮስሚቲ ጆሌ ኮስሚቲ ጀቴ ጅርታ ስላ ዴሚቲ መርመርሲሲቲ ኮቱ ጀቴራ ወቴ አዩን እና ገገሲቱ ኤሮ ገገሲቱ ቹዳ ቦሌረቲ የሞ ገገሲቱ አካዘቴ አካገገሲቴ እንዲ ኬኛ ዳገኝት ይጅረቹዳ ሀቀ ጅሩዳ ኩኒ ሱመያ ዋንበሌሲቲ ቀብድ ጀዴ እንዲ ያዱ ተከለ ጀቹዳ ዋንቶታ ዱበቴ ኬሳ ሁንደ ኬሳዩ ሱመያ በሌሰ ቀብድ ጀዴ ቶ ዋንቲናን ይሲረት በሌሰ ፉሉን ጅሮቹዳ ቪዲዮ ከነረቲ አችስ ዴሜ ጀናኒ ጋፋ አብዲ ፋዳ ወልቲ ዱፈኒ sumayyani jedhe abdiinis sumayyani yoonuti ilmoon kun ilmoo saati miti jenneera wanneeto nuti amma himne sumayyaan nurraa hin fudhattu sumayyaan nun dhageessu kanaaf iyyuu intalitti barbaanne ijoolles barbaanne sii kenninee fudhattaa jedheen innaa sarakki baalleen jedheen isma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha giin amaariffa dogoggoreeti jedneeti jedheeti amma yeroo sanatti kanan waan sana osooni itti tokkodutiin godheen irra darbe amaariffa dogoggoreeti abdiin amaariffa badaan danda'u waan ta'eef isa dogoggora saati jennee irra dabarree haa ta'u malee amma dubbiin abdiitii fi dubbiin ayyuu wal fudhate jechuudha dubbiin abdiin dubbatee fi dubbiin ayyuun dubbatte wal fudhate akkamitti hojjettani ishiinis ijoollee kan koomiti jetteetta silaa jettiin abdiinis immoo ijoollee kee jedheen jechuudha ijoollee jedhee mucaa keen jenneen ilma keen jenneen intala keen jenneen ijoollee kee jedheen ishiinis immoo ijoollee kee jetteen soo bakka kanatti wal fudhate jechuudha wanti kun amma sumayyaa yaada keessa galche kan jiru maali yoo jettanii lakka ijoollee takka miti mucaa tokkicha sana qofa miti kan inni qabu kan biraas hin qaba jechuudha baay'eedha jechuudha ani kanayyuu hin beeku sababni isaa wanti kan akka baay'inaan qabu na mirkaneessise maanni jecha ayyuu fi abdiidha lammaffaa immoo ani deemi hin jenneeni as taa'ee marammarsiisuu danda'a ture achi deemi waan kana maal jechaatiin hin ture anu indoomani eenyu shakkeeni salaamin shakkeen jechuudha salaamin maaliif wanti waan tokko gochuudhaaf duubatti irraan deebituun talittiin jechuudha waan namoonni baay'een keenya waan beennudha waan kana dura darbee hojjettee darbee beekus waan ta'eef mucaan shakkisiistu jechuudha waa gochuudhaaf soo yaa ta'u malee ani salaamin shakkee ture salaamidhaan inni tarii waan tokko goosistii mucaa kana osoo kan isaan ta'in akka kan saatitti marmarsiisuu dandeessi jedhee raawwadhee shakkaatii ture jechuudha garuu amma gaafammoo jennu surmayyuu kasayidootitu yuunu shakkisiisaa jechuudha anamma akka yaadutti kasayidootitu na shakkisiisaa akkam viidiyoo sumayyaa taa'een hanga dhumaatitti dhugaa rabbii viidiyoo ishee jechuudha taa'een hanga dhumaatitti dhaggeeffadhe jechuudha akka sumayyaan jettutti kan sayidootitu nama shakkisiisaa jira jechuudha surmayyuu inna yeroo na barbaada dhufillee ani magaalaa biraa keessa jira inni magaalaa biraa keessa jira magaalaan inni keessatti argamu sun maali magaalaa ijoolleen isaa keessa jirtu magaalaa haati manaa isaa kun keessa jirtu inni ana barbaada miti durumayyuu kan inni yoo gayyamaniin deemu ana barbaada miti kan deemu inni ilmoo isaa ilaallachuudhaaf deema warra achi jiranii jechaati jechuudha kan ishin jirtu waan haaraadha kun jechuudha waan baay'ee tokko nama gaddisiisulleedha kanaaf iyyuu waa'ee deemii marammarsiisuutiin ani deemi hin jenneeni as taa'ee marammarsiisuu danda'a ture yaada isaa deemi dhimma biraa qabaa deemi yookiin immoo iyyuu daa'imuma kanayyuu haala birriidhaan qabachuu barbaadeeti ani garuu birriidhaan hin dhaga'u fi doktoroonni ani beeku hin jiru namni ani beeku hin jiru hiriyoonni koo hedduutu jira isaan biratti nama dhanii marmaraa sana wixxeetii isaa nama dhanitti kenne jedhuun oriijinaalii isaa kennuu qaba mee viidiyoo mooyyuu jalqabarraa kaasee jette gaafa siree ciisicha sarraa ka'u gaafa siree ciisicha sarraa kaasurraa ka'ee yemmuu uffata isaa uffatu jalqabee hanga mana niititti dhaqutti
hanga mana niititti dhaqutti viidiyoo naaf waraabu sanaan ala hin amanuudha bakka kan ishiin jechaati jirtu hanga achi deemee intalittis ijoollee sanas fuudhee dhaqee marmarsiisuu qaba. Ani jecha isaaniitirraa malee mooyyuu ani lamas qabaatee sadis qabaatee wanti irraa beeku hin jiru garuu ani kana shakkeetii jiru tokkichuma kana kanaafiyyuu isuma kana iyyuu deemee marmarsiisee seeraan viidiyoon innaa dhiigni fuudhamus innaa dhiigni isaa fuudhamus innaa dhiigni mucaa fuudhamus innaa wixxeetiin ba'us viidiyoo seeraan doktoroota bakkan ani beekutti deemee marmarsiisuu qaba jettee jechuudha kan ishiin dubbatte kanaafiyyuu viidiyoon immoo takka sagaleen jetturre hoo jiraatte jalaa hafuu hin qabdu naa waraabamee naaf ergamuu qaba jetteetti ani immoo amanamummaadhaan viidiyoo sana gadi lakkisu anaaf naaf ergamuuti ani ilaalee haala sanaan amanuu danda'a. Birri dhanan taphadha yoo jette ofitti taphatta malee Sumayyaatti miti kan taphattu jettee ka saayidootti himtee jechuudha. Kallattii jiru waan hunda isaa xaxaa gootee himtee jechuudha. Dubbichisaa gaafatti taa'anii ilaalanii inuma nama shakkisiisa. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dubbichisaa gaafatti taa'anii itti yaadanii ilaalanii inuma nama shakkisiisa. Tokkoffaa dhengadallee dubbadheesin ture waa'ee kana dubartiin tokko osoo abbaa manaa qabdu osoo abbaa manaa ishii faana jiraataa jirtu osoo biyya tokko keessa waliin jiraataa jiranoo dhiira biraatirraa ilmoo godhachuu jechuun baay'ee tokkotti ulfaata. Yeroo kanatti abbaa kan koo naa fidi siin jetti ilmoon kan kee abbaa kan koo naa fidi abbaan koo meerri taruma akka carraa ta'e raawwatee ilmoo kana dhiigni ishii gaafa ilaalame yoo abbaa isii dhiigni isii abbaa isii sanaan abbaa isii guddisaa jiru sanaan tokko ta'uu baate ilmoo sun maal taati? Kanaafiyyuu jechuudha waan akkanaatitti rabbi nama haa baasu seexana kun kana nama taasisu kanaafuu waan akkanaa keessa galuu osoo baatanii gaariidha. Seedoo waa baay'ee borcee ture gaafa sana. Intalittiin abbaa manaa ishii dhiistee nama biraatiif kan ishiin dhaltee jedhe. Ilmoo suni kan namicha amma ishiin faana jiraataa jirtuutii miti. Kan nama biraati jechaatii ture jechuudha. So kuni waan baay'ee tokko ulfaataadha. Abdiin immoo akka nama hin beekne kan ta'e waan hunda isaa hin beeka. Ani mataan kan koo gaafadheetiin hin ture abdiidhaani. Abdiin viidiyoo keessatti gaafa dubbatu intalittiidhuma akka hin beeknetti mana intalittiituma akka hin beeknetti jechuudha kan dubbataatii ture. Intalittiidhuma akka hin beekne mana intalittiituma akka hin beeknetti jechuudha kan dubbataa ture. Sumayyaan immoo akka jettutti cirraashan abdiidhumayyuu gaafadheen ture. Abdii barii namni mucaan kun kan akkana jedhama. Intala ilmee beluuyi. Jedhee maqaa mucattiitti dha'ee gaafadheen hin ture abdiidhaani. Abdiin kolfee zimminaan jedhe. Deebii tokkoyyuu naaf hin kennine jette. Gaafa dheengaddaa viidiyoo irratti akka waan intalittiis hin beekne mana intalittiis hin beekne mistirum kanallee hin beeknetti jechuudhaan inni dubbataatii ture. So kuni waan baay'ee takka nama jibbisiisudha. Dubbiin akka waan karaa saayidootitti deebi'aa jirtu fakkaatti. Waaqayyo ragaa isaanii faa buusu waan biraa wanti nuti jennu tokko hin jiru. Dhugaan jirtu maalidhaan baatii wixxeetii dhiigicha ilaalamee sanarratti murteeffama jechuudha. Kanaan ala wanti godhamu tokkollee hin jiru. Kanaafiyyuu rabbi dhugaa jirtu gara lachiifuu dhugaa jirtu rabbiin haa baasu. Sumayyaa abshirii hin aariniitii wanti hundinuu hin darba wanti hin darbin hin jiru. Maalfi wanti ta'e hundinuyyuu wanti nama naarsin hin jiru garuu obsa qabaachuudha obsa qabaadhu obsa qabaattee agaa ammaa geesse saayidoonis immoo dhugaa jirtu baasii teessee raawwattee jireenya keessi hin baxabbaxeenii dhugaa jirtu mucaan kun dhuguma kan kee ta'e kan keeti kan kee hin taane yoo ta'e immoo kan keetii miti bakka ilaalchisiiti dhugaa jirtu nama isiin itti naaf kennisiin jette sanatti wixxeetii isaa orijinaalii isaan barbaadatte viidiyoo isaa jalqabaa kaasee hanga dhumaatti barbaadatte nutis qalbiin keenya nurrarra'iniiti isinis immoo atis ilmoo kan kee akka ijaan argituuf qalbii tokkoon akka jiraattanii waliif amanamaa namni waliif amaname malee dhugaa jirtu waliif hime malee jireenyi omaa jireenya namaaf hin taatu. Har'a yooti ishii kana dhoksite ishii sana immoo daran kana dhoksuu dandeessa. Ishiinis immoo agasuma garaasitti jabaataa deemti kaleessa dheengaddaa ishee sana akkana godhee ana maalla godhaa. Ana maalirraa nagaa kan jettutu jira. Kanaafiyyuu jireenyi kan kee immoo gara fuulduraatti maal ta'a akka deemu itti yaaduu qabda.